Dabaree oduu ijoorra keenyatti jira. Oduu ijoorraa tan isinitti himtu ani Faayisaa Ilaasim. Godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaa keessatti kaabinoonni mootummaa wal gummeessuun magaalattii keessa bobba'anii hawaasni dirqamaan akka bilxiginnaa deeggaruu taasisuuf yaalaa jiraachuun gabaafame. Qeerroowwan qabsoo waggoota afran irra tarre keessatti shoora olaanaa taphatan hedduun kaabinoota kanneeniin basaasamuun yeroo ammaa mana hidhaatti dararamaa jiraachuu fi manguddoota akkasuma hawwan dabalatee daa'imman umriin isaanii waggaa 15 gachaanis hidhaatti gidirfamaa jiraachuu maddeen OMN'tti himanii jiru. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa baatee ganda dhakaachoo jedhamuun beekamutti qaamota hidhatanii fi kanneen naannoo Afaararraa dhufaniin hawaasa nagaa irratti dhukaasni banamuun jiraattota weeraruun itti fufee jira jedhan maddeen. Dhukaasa hidhattootaan gaggeeffame kanaan dubartoota ulfaa fi daa'imman xixiqqoo dabalatee jiraattonni naannichaa qe'ee isaanii gadi lakkisuun baqachaa jiraachuu jiraataan aanaa baatee tokko bilbilaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himee jira. Ajjechaan suukanneessaan naannoo Beenishaangul Gumuz aanaalee garaagaraa keessatti hawaasa nagaa irratti raawwatamaa ture balaa fiinxaaleeyyii Amaaraa maqaa riistii abbootii keenyaa deeffanna jedhuun uumanidha jedhan jiraattonni naannichaa kanneen yaada isaanii bilbilaan OMN'f kennan. Hidhattoonni saba Gumuziitis gochaa fiinxaaleeyyii kanneen ittiin dheekkamuudhaan namoota bifaan diimaa fi magaala ta'an osoo sabaan adda hin foohin qawwee fi xiyyaan ajjeesuu itti fufan ja'a manguddoon jiraataa naannichaa ta'an tokko yoo dubbatan. Haalli nageenya aanota akka bulan aanaa dibaaxee fi kanneen biroo hafan keessa jiru ammallee hedduu yaaddeessaa fi sodaachisaa akka ta'es jiraataan aanaa bulan irraa odeessa kana nuun gahee ibseeti jira. Gamtaan Awurooppaa deeggarsa baajataa yuuroo miliyoona 88 Itoophiyaaf kennuuf ture sababa lola naannoo Tigraayitti uumameen wal qabsiisee dhoowwuu beeksise. Akka Reuters gabaasetti gamtichi hanga jaarmiyaaleen gargaarsaa naannoo Tigraay keessatti namoota deeggarsa barbaadaniif danqaa tokko malee socho'uun gargaarsa gochuuf danda'anitti deeggarsa maallaqaa doolaara miliyoona 107 ta'u Itoophiyaaf taasisuuf ture dhorgateetii jira. Hayyeen daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduuwwan gaggabaaboo yookaan ijoon sa'aatii tanaaf qaban isaan gammaatti daawwattanidha. Babal'inni oduu tanaa oduu teenya tan idilee keessatti kan isiniif dabru ta'a. Hangama hiyyaan nagaatti isin jechaa qophiilee OMN tan naftaliin turtii gaarii. Dabaree oduu ijoorra keenyatti jira. Oduu ijoorraa tan isinitti himtu ani Faayisaa Ilaasim. Godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaa keessatti kaabinoonni mootummaa wal gummeessuun magaalattii keessa bobba'anii hawaasni dirqamaan akka bilxiginnaa deeggaruu taasisuuf yaalaa jiraachuun gabaafame. Qeerroowwan qabsoo waggoota afran irra tarre keessatti shoora olaanaa taphatan hedduun kaabinoota kanneeniin basaasamuun yeroo ammaa mana hidhaatti dararamaa jiraachuu fi manguddoota akkasuma hawwan dabalatee daa'imman umriin isaanii waggaa 15 gachaanis hidhaatti gidirfamaa jiraachuu maddeen OMN'tti himanii jiru. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa baatee ganda dhakaachoo jedhamuun beekamutti qaamota hidhatanii fi kanneen naannoo Afaararraa dhufaniin hawaasa nagaa irratti dhukaasni banamuun jiraattota weeraruun itti fufee jira jedhan maddeen. Dhukaasa hidhattootaan gaggeeffame kanaan dubartoota ulfaa fi daa'imman xixiqqoo dabalatee jiraattonni naannichaa qe'ee isaanii gadi lakkisuun baqachaa jiraachuu jiraataan aanaa baatee tokko bilbilaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himee jira. Ajjechaan suukanneessaan naannoo Beenishaangul Gumuz aanaalee garaagaraa keessatti hawaasa nagaa irratti raawwatamaa ture balaa fiinxaaleeyyii Amaaraa maqaa riistii abbootii keenyaa deeffanna jedhuun uumanidha jedhan jiraattonni naannichaa kanneen yaada isaanii bilbilaan OMN'f kennan. Hidhattoonni saba Gumuziitis gochaa fiinxaaleeyyii kanneen ittiin dheekkamuudhaan namoota bifaan diimaa fi magaala ta'an osoo sabaan adda hin foohin qawwee fi xiyyaan ajjeesuu itti fufan ja'a manguddoon jiraataa naannichaa ta'an tokko yoo dubbatan. Haalli nageenya aanota akka bulan aanaa dibaaxee fi kanneen biroo hafan keessa jiru ammallee hedduu yaaddeessaa fi sodaachisaa akka ta'es jiraataan aanaa bulan irraa odeessa kana nuun gahee ibseeti jira.
Gamtaan Awurooppaa deeggarsa baajataa yuuroo miliyoona 88 Itoophiyaaf kennuuf ture sababa lola naannoo Tigraayitti uumameen wal qabsiisee dhoowwuu beeksise. Akka Reuters gabaasetti gamtichi hanga jaarmiyaaleen gargaarsaa naannoo Tigraay keessatti namoota deeggarsa barbaadaniif danqaa tokko malee socho'uun gargaarsa gochuuf danda'anitti deeggarsa maallaqaa doolaara miliyoona 107 ta'u Itoophiyaaf taasisuuf ture dhorkateetii jira. Hayyangaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduuwwan gaggabaaboo yookaan ijoon saatii tanaaf qaban isaan gammaatti daawwattanidha. Babal'inni oduu tanaa oduu teenya tan idilee keessatti kan isiniif dabru ta'a. Hangama kiyyaan nagaatti isin jechaa qophiilee OMN tan nafti waliin turtii gaarii. Dabaree oduu ijoorra geenyetti jira. Oduu ijoorraa tan isinitti himtu ani Faayisaa Ilaasim. Godina Harargee Bahaa magaalaa Awwadaa keessatti kaabinoonni mootummaa wal gummeessuun magaalattii keessa bobba'anii hawaasni dirqamaan akka bilxiginnaa deeggaruu taasisuuf yaalaa jiraachuun gabaafame. Qeerroowwan qabsoo waggoota afran irra tarra keessatti shoora olaanaa taphatan hedduun kaabinoota kanneeniin basaasamuun yeroo ammaa mana hidhaatti dararamaa jiraachuu fi manguddoota akkasuma hawwan dabalatee daa'imman umriin isaanii waggaa 15 gad ta'anis hidhaatti gidirfamaa jiraachuu maddeen OMN itti himanii jiru. Godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa baatee ganda dhakaachoo jaamuun beekamutti qaamota hidhatanii fi kanneen naannoo Afaarirraa dhufaniin hawaasa nagaa irratti dhukaasni banamuun jiraattoota weeraruun itti fufee jira jedhan maddeen. Dhukaasa hidhattootaan gaggeeffame kanaan dubartoota ulfaa fi daa'imman xixiqqoo dabalatee jiraattoonni naannichaa qe'ee isaanii gadi lakkisuun baqachaa jiraachuu jiraataan aanaa baatee tokko bilbilaan Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himatee jira. Ajjechaan suukanneessaan naannoo Beenishaangul Gumuz aanaalee garaagaraa keessatti hawaasa nagaa irratti raawwatamaa ture balaa fiinxaaleeyyii Amaaraa maqaa riistii abbootii keenyaa deeffanna jedhuun uumanidha jedhan jiraattonni naannichaa kanneen yaada isaanii bilbilaan OMN'f kennan. Hidhattoonni saba Gumuziitis gochaa fiinxaaleeyyii kanneenitiin dheekkamuudhaan namoota bifaan diimaa fi magaala ta'an osoo sabaan adda hin fooyin qawwee fi xiyyaan ajjeesuu itti fufan ja'a manguddoon jiraataa naannichaa ta'an tokko yoo dubbatan. Haalli nageenya aanota akka bulan aanaa dibaaxee fi kanneen biroo hafan keessa jiru ammallee hedduu yaaddeessaa fi sodaachisaa akka ta'es jiraataan aanaa bulan irraa odeessa kana nuun gahee ibseeti jira. Gamtaan Awurooppaa deeggarsa baajataa yuuroo miliyoona 88 Itoophiyaaf kennuuf ture sababa lola naannoo Tigraayitti uumameen wal qabsiisee dhoowwuu beeksise. Akka Reuters gabaasetti gamtichi hanga jaarmiyaaleen gargaarsaa naannoo Tigraay keessatti namoota deeggarsa barbaadaniif danqaa tokko malee socho'uun gargaarsa gochuuf danda'anitti deeggarsa maallaqaa doolaara miliyoona 107 ta'u Itoophiyaaf taasisuuf ture dhorkateetii jira. Hayyangaa daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduuwwan gaggabaaboo yookaan ijoon saatii tanaaf qaban isaan gammaatti daawwattanidha. Babal'inni oduu tanaa oduu teenya tan idilee keessatti kan isiniif dabru ta'a. Hangama kiyyaan nagaatti isin jechaa qophiilee OMN tan nafti waliin turtii gaarii.